Ibaan dhibatti mana keetti hajjee deeme jaa ana amma Abdurrahmaan guyyaa lama keessatti la guyyaa lama kan ta'u hin deemine ani hin beeku. Bara duma ta'u mataan keetillee keessaa hafuun teessu tan kun mataa keetiifuu hadeema mana keetti ibaan dhibatti sitti mana bara mana keetti dhagee meeraa kuma kiyyaa man kaasin kana dhagee ani maali namni naama shuufu jiru maali isni naama shuufu ani mana jiran garuu ammoo nasruu kanaa fi garee nasruu kanaa jidduu fi nu jidduu waan bu'uu ta'u amma akkasii hajji dhageessaa namni waliin jeeku ni hin barbaada siin jeeme maaliif namni kun waliin rabbashu akka namni kan takka yaada deebisee waan kana godhu yoo barbaadde na dhiisi maaliif haga lubbuun tiyya baatutti jalaa nafu siin jee wanni na jeetuuf hin jirtu baleeji. Haga lubbuun tiyya baatutti jalaa naftuudhaan miti arra guyyaa meeqa guyyaa sadeen kan eessa jira annatti dhuftee maali jirta maalirra geessinaan hin jenne hayyee hadeemtus hashaafa umu amman kanatti hin teemi hashaafan deemu anasii viidiyoo isaa irraa waraabani gadhiisan ganamaa galgala arku jira hayyee dhuftee maalirra jirta jettee nan gaafanne akkamira geessattee dhuftee natti hin dubbanne. Hai, sebab kita bukan kita yang hayami terus beri mana butuh sujarah kamu kayak sana ti. Baru tu betul mana dia orang mana kalau mati wan. Mal kami kau berdua wali rumah tu tak kalian unjuk tu orang mana terus atau ke sana. Hai, bo mal nasi terus ke mana sana. Mal dia mal mal juga. Wasong jenne. Wan kana aku mati ramai ni. Ramai di bandi. Garu ramai dia. Hinjen nembe wali di bandi berarti mana kerja dia ni anak mah Abdurrahmaan guyar anak saya setila. Guyar mah tu dia ni. Ani hin beeku. Bara duma ta'u mataan keetillee keessaa hafuun teessu tan kun mataa keetiifuu hadeema mana keetti dhibbaan dhibbatti sitti mana bara mana keetti dhagee meeraa kuma kiyyaa man kaasin kana dhagee ani maali namni naama shuufu jiru maali isni naama shuufu ani mana jiran bara makka hin gisee ni deemee cal jettaa fi guyyaa na guutuu cal jettee bara namni kun yaa waliin beeku maali waanii reeji waan beeku maanis qabaan bara mootummaati waa hunda as dhagee kan na waliin jirtu bare sabii abbaa keenya maali jirte akka itti inni as ba'u naa eegi. Ani si bom beeku. Maal manje. Mega takkana Oromoo tiyyaa du'aayi naa godhaa isini. Maaliif gaa'unoo dumaashin tiyyaa akka jiru jirtu walumaan argu jira walumaan dhaga'u jira. Aanaa tanii keessa jiru tabiraati. Eega guyyaa sun gurbaa sun fuudhan ilaa irraa manuma kiyyaa fi hojii tiyyaa dhaqaan jiru waan ta'eef. Isii kunoo akka jiru jirtu walumaan dhagayaa argu jira. Maaliif? namni guyyoo khayriidhaaf ka'ee saahiba kiyya jee yaanii kaa irraa fuudhamee jala deemu jiru odoo nu bannetti bilbila nama tolchee kana kan yoo shaaraa irra deemte yoo fakkeenya magaalaa kana deemu jiraatte dhaga'uu dhabde na jalaa kaasuu diddeette isiin kana jechuun walumaan dhaga'uu jira walumaan arguu jira waan ta'eef kanaafuu mee wanni jabduun inni isin dhaamaddu du'aa'iidhaan akkana cinaa dhaabbatanii kanaafuu tanii nani je'umma maali nasru masan silaa takkuma jaawwala garee waan gaarii beekta tanamma lola isii haqaa isiis lolchiisa abbaa ilmaanii gaafa nama biraa gatuma beesaa wayii biraan dhagajee ni qabamee ammas qabama mootummaa silaa ta'e wayya ni beektanii oromumaatu fuudhee akkana jechuun tuwaan hedduu nama jeeqaati tasii laaftuudhaa uume garuu ammoo nasruu kanaa fi garee nasruu kanaa jidduu fi nu jidduu waan bu'uu ta'u akkana dhiirtee afaan hin jettu hojiin waa hundarra geenya maaliif dhugaa waan nama jeequ haalli kun waan hedduu namaas jeequ laaftutti illee yookaan haalamtu taate anna biratti waan guddaa namni kun nama qaba yookaan hamma naqiyya jiru san silaa na dubbise moo gurbaan kun kana dura akkana nu godhe maaliif gaafatu yaada qabna safuu qabna waan ta'eef manguddummaan fitan tanaa miti tanarra caaltuu tan maallaqaatii miti lubbuu namaa tapaateewu waliin beeynaa jechuu fedheeti akkaataa oromoon itti fitattu haala kanaan gurubbii ijaarratee gurbaa kana akkana godhuu yoo laaftuu tanatti halaalamtu taate eeysa akka waliin geessu dubbii tana rabbi haa beekan akkanaaf akkasii waan jiru garuu tan biraati yaaftu tan biraa hoyyumaawu maaliif tokkoffaa tuffii anaa fi haa mana kiyya inni jiru sun tuffii anaa qaban kan dhufanii irratti isa fuudhan anumaa qoodan keenya anuma kan mana kiyya jiru sanii kan qoodan kaayin narra ajjatanii tuffiidhaaf na gubbaa dabranii isa kana akkana godhuun kana isan goone ana godhanii akkaan itti ba'u inshaallah gaa rabbi wajjin akka kana caaluttiin deebisaa kanna isinis waan jettan
asumarraa waan agarreeti walii akka xumuraatis waliin garra tanaafu dogongora dhufees ani yoo kaasaa kan keessatti kan akka oromootti oromoo dogongoru tees noofalchaa dhiifama narraa ta'a waan kanarraa ammoo du'aa'ii qofaan namira dhaabbadhaa nuti oromoo hamtuu wali gowluun dhugaa walitti himuu dandeenya isinis daawwattoonni yoo isin dhagee warreen nasruu beeytan dhaamsi tokkichini isin bira kaadhummoo naafii nasruu fi gurubbii isaa kana akka nu jidduu baataniin isin dhaammadha. Tanaafuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.